Biiroon lafa Oromiyaa hojii bulchiinsaa fi itti fayyadama lafaa ammayyeessuu fi kenna tajaajilaa si'eessuuf hojjechaa ture bu'uura godhachuudhaan hanqinaalee mul'atan irratti iftoomina uumuuf biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin kan qophaa'u gumiin balballoomii biiroo lafa Oromiyaa waliin mari'ateera. Daarektarri tajaajila seeraa biiroo lafa Oromiyaa obbo Tufaa Laggasaa dirqamaa fi mirga abbaa qabiyyee lafaa bulchiinsaa fi itti fayyadama lafaa irratti qabu hubannoo gahaa kennuu himanii akkaataa barbaadameen hojiirra oolchuu irratti hanqinni jiraachuu dubbataniiru. Qotee bulaa kana horsiisee bulaa kana gamis horsiisee bulaa kana isaan kana hubannoo isaanii cimsinee gara hojiitti galchineerraa yoo jedhame isaaniin amma danda'ametti hubannoo isaanii cimsinee akka isaan lafa isaa eeggatan yeroo itti karoora itti fayyadama lafaa hojiirra oolchinuuf uummata biratti gadi buunu achirratti waa'ee mirga isaan lafarratti qaban dirqama isaan lafa qabiyyee isaan irratti qaban hundumaa achirratti hoggaa ibsamuuf haala lafa isaanii kunuunsuu qabanis haala lafa isaanii itti eeguu qabanis hubannoo isaanii yeroo yeroodhaan cimsina barsiisaa jirra. Labsii keenya irratti haala gaariin ifatti taa'ee jira. Lafti hundumtuu eegamuu kunuunfamuu qabaa jedha. Lafti hundumtuu eegamuu kunuunfamuu qaba. Keessaayyuu wetland lafti caffee eegamuu qaba. Abbaamti argeetti darbee itti fayyadamuu hin qabu. Lafti wetland ta'e kun hayyama biirootiin ogeessaan mirkanaa'eeti itti fayyadamuu qabu labsii keenya irratti. Weeraas garuu kan hojiirra oolchineerraa yoo jedhame akka gaariitti gadi buunee hojiirra oolchine garuu dandeettii uummata keenyaa cimsuudhaan barsiisuudhaan yeroo adda addaa irratti barsiisaa jirra. Yeroo kaadaasteraa lafti safaramee kaadaasteraan yommuu gara lafi isaanii gara waraqaa ammayyaatti yommuu naanna'us hubannoo uummata kanaa achiinis hin cimsina karaa lama jechuudha. Tokko karaa itti fayyadama lafaa karoora itti fayyadama lafaa yommuu lafa bu'u lammaffaa immoo yommuu kaadaastera dhannee lafa safarree waraqaa ragaa kennuuf jennu hubannoo uummataa karaa kanaan akka isaan lafa isaanii eeggachuu qaban kunuunfachuu qaban haala kanaan cimsaa waan itti deemaa jirruu fi uummanni keenya sirriitti hubachaa jira. Hooggantuu ittaantuun biiroo lafaa fi hooggantuun damee karoora itti fayyadama lafaa biiroo lafa Oromiyaa adde Bilisee Erkoo haal seerummaa lafaa to'achuuf teekinooloojiin alseerummaan lafaa irratti gaggeeffamu akka haga danda'ametti hafuu yoo xiqqaate illee hir'isuu akka qabnu sanarratti ejjennoodhaan hojjechaa jira jechuudha. Kun ammoo akkamittiin yoo jedhame ilaalame tokko kaadastaraan hojiin hojjetamaa jiru alseerummaan lafaa akka hanqatu yookiin immoo akka inni hafu kan taasisu jechuudha. Gama biraan ammoo lafti nuti qabnu kun kan amma qabnu kun iyyuu hagamii tajaajila gamiiti akkamii qabaa lakkoofsaan illee tokko tokkoon bal'ina lafaatiin tajaajila isaatiin sirriitti adda baasnee beekuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru. Teeknooloojiidhaan deeggaramnee hojiin hojjetaa jirru teeknooloojii yeroo jedhu sirna siistama lafaa ammayyeessuu danda'u ijaaruu sirnoomsuudhaaf hojii hojjetamaa jiruun alseerummaa lafaa kana to'achuudhaaf waan guddaan hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Yeroon kana jedhu ammoo qaama aangoo hin qabneen yookaan ammoo seeraan ala lafti yoo weerarame seeraan ala yoo lafti qabame akkaataa seeraatiin dambiitiin maal ta'uu qaba jechuudha. Tarkaanfiin irratti fudhatamuu qaba. Yeroo tarkaanfiin irratti fudhatamee jedhu immoo lafti sun fudhatamee deebee istookii mootummaatti yookaan immoo baankii lafaa jennu sanarratti galchinee baankii lafaatiin sirnaan haala qajeelfama hordofeen haala misooma fedhii uummataatiif ta'uun tajaajila adda addaatiif akka inni oolu taasifamaa jira jechuudha. Yeroon kana jedhu garuu guutummaa guutuutti hojjetameera jenne ammayyuu hanqina qaba ammayyuu baay'ee hojjechuu kan nurraa eegamu ta'uu isaa immoo argannoo keessanis waan argatan jira. Nus immoo dursinee ministry shopping yeroo adda addaa ni hojjenna because kenniisa tajaajilaa keenya ammayyeessuudhaaf yeroo kamiyyuu caalaa teeknooloojiidhaan deeggaramnee sirnawaa taasisuudhaaf hojii hojjechaa jirruun waan arganne gatii jiruuf isa kana immoo ammallee caalaatti fooyyessuudhaaf kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati. Lafa investimentii osoo hin misoomiin ture misoomsuu fi kaadaastera sirnaan hojiitti galchuu irratti hanqinoota mul'atan furuuf hojjetamaa jiraachuu hoogganaa ittaanaan biiroo lafaa fi hoogganaan damee kaadaasteraa lafaa Oromiyaa obbo Lammii Ilaalaa himaniiru. Lafti tokko tajaajila kennuu qabu sana odoon kenneen agirimentii akkaataa agirimentii galle sanaan odoo hin raawwatamin taa'e jechuun qisaasa'uu guddaa keessa galle. Akkaataa agirimentii sanaan lafti sun misoomuu qaba tajaajila sanaaf ooluu qaba kan jedhu hordofnee tajaajila kana keessa akka galuuf nutillee hojii guddaa hojjetaati jirra jechuudha. Kaadaastera yeroo jennu haala salphaatiin haala ammayyaatiin lafa keenya haala teekinooloojii fayyadamnee lafa keenya karaa dijitaala ta'een yookaan immoo
smart digital land governance jedhamu kanaan lafa keenya dijitaalaan bulchuu jechuudha. Lafa kana siisteemaan galmeessinee mirkaneessinee qulqulleessinee haga kenna kaartaa dijitaalarraan geenyu kun kadaasteera jedhama jechuudha. Komii kana hir'isuudhaaf hawaasa keenya tajaajiluudhaaf itti dhiyeenyaan tajaajiluu xiyyeeffannoo guddaadhaan hojjetaa jira biiroon keenya jechuudha.